Walumaa galatti lakkoofsa dijitii lama kudhan irraa qabee hanga 99 kan jiru dijitii lama qabaa jedhama. Si galee? Digitii lama qaba jechuudha. Meeqa irraa qabee? 99 kudhan Kudhan irraa irraa qabee qabee hanga 99 hanga 99 kan jiru meeqa jechuudha? digitii lama. Dijitii lama qaba. Dijitiin isaanii lama jechuudha. Digitii lama. Dijitii lama qabaata. Eeywa. 99tti aansee dhibbaa dhufa miti? Sadii tahaa. Walii ammaan tana kun Eeywa. dijitii gara sadiitti ol guddate jechuudha. Deebisee ammaasii dhibbarraa qabee hanga meeqaati? Dijitiin sadi. Hanga 999 dijitii sadii qaban walumattuu. Eeywa. Deebii ammaasii 999 booda meeqaa jira? Kuma. Kumaa dhufa. Dhibbarraa qabee hanga 999tti dijitii meeqa qaba jenna? Sadii qabaa jenna. Sadii. Deebi'ee 999tti kumaatutti aana. Kumarraa qabee Kumasitti aanu. hanga Digitii afur. 9,999 tti dijitii meeqa qaba jechuudha? Afur. Dijitii afur qabaa jechuudha. Saniifuu waa'een dijitiidhaa kana fakkaata. Lakkoofsi kudhanirraa Taha. hanga 99 dijitoota lama qabanii dhibbarraa qabee hanga 999 dijitoota sadii qabanii kumarraa qabee hanga 9,999tti dijitoota afur qaban. Haala saniin deemna. Amma nuti maal ilaaluu deemna? Eeywa. Lakkoofsota dijitii lama lama walitti ida'uu deemna jechuudha. Fakkeenyaaf Ookee. 12 fi ida'uu 12 walitti ida'uu deemna. Yoo jenne Eeywa. maal goona? Karaa hundaanuu ida'uu ni dandeenya. Walqixa jennee dura karaan bareedaan nu ta'u akkami seete? 12 akkasii fudhannee jalaa sammaa fi 12 kaan jalaan akkasii fidachuudha. Karaan nu bareedaadha. Egaa akkas goone as mallattoo ida'uu kaayyannee mallattoo ida'uu as godhannee gubbaarraa gadi idaana jechuudha. Gubbaarraa gadi giseensi hin jiru maali jechuudha? Kanaaf dijitii warra mana tokkorra jiru warra mana tokkooti wajjin warra mana kudhaniirra jiru warra mana kudhaniitti wajjin walitti idaanaa jechuudha. Saniif Inni tokko kuni warri dijitii mana tokkoo digitii lakkoofsa meeqa? digitiin tokko mana kudhaniiti miti. Mana Mana kudhanii. tokkootu kun manni tokkoo kana lama lama kana isaan lamaanuu mana tokkooti wajjin mana kudhaniitti wajjin walii idaana. Saniifuu lamaa fi lama meeqa ta'a jechuudha? Afur. Afur ta'a. Usneeti afur asiin barreeffannaa jechuudha. Afur Eeywa. akkasitti barreessa. No takkaa fi takka meeqa ta'a? Lama. Lama ta'a. Saniifuu lamaa asitti barreessinaa jechuudha. Saniif 12 fi 12 yeroo walitti idaane meeqa dhufa jechuudha? 24. 20 fi 4 dhufa jechuudha. Hayyee Lakkoofsa digitiin isaanii takka ta'an sani walitti daballaa jechuudha. dura gaggara galfannee barreessineeti Eeywa. lakkoofsota mana wal fakkaataa qaban kan mana tokkoo kan mana tokkooti wajjin kan mana kudhanii kan mana kudhaniiti wajjin walitti idaanaa jechuudha. Hayyee taate. Ammallee amma 13 fi 15 akkasii yoo nu kenname walitti idaa yoo jedhamne akkam goone jechuudha. Karaan salphaan nu ta'u maal goone jenne fuuneetuma 13 as kaa'annee 15 akkas kaa'annaa achi booda mana tokkorra kan jiru mana tokkooti wajjin mana kudhaniirra kan jiru mana kudhaniitti wajjin walitti idaanaa jenne jechuudha. Eeywa. Saniif maal goona amma 3 fi 5 walitti idaana meeqa ta'a? 3 fi 5. 8. 3 fi 5 8 ta'a. 8 as kaa'an. Takkaa fi takka. Jala kaa'anii.
Takkaa fi takka meeqa? takkaa fi takka lamaa Lama as keenya jechuudha. lama. Saniifuu ida'amaan lakkoofsota kanaa meeqa ta'a jechuudha? Mm. 28 tahaa. 28 dhufaa jechuudha. Jalqaba yaanii kan godhuu qabnu kana jalqaba jechuudha kan wal baay'isnu 3 fi 5 eegas immoo leesh kan akkana goone garuu maaliif 3 fi 5 wal Sadii baay'isna fi shan isaan lamaanuu tartiiba tokkorra jiran mana takkaa mana takkaati. Lakkoofsa 15 kanaaf manni takkaa meeqa? Shani. Lakkoofsa 13tiif manni takkaa sadii. Saniifuu warra mana takkaarra jiru mana takkaati wajjin mana 10 irra kan jiru mana 10 wajjin tartiibaan gadi ta'u jechuudha. Eeywa. Sagalee Yaani adeemsi jalqaba yaannisa abbaan jiru fakkeenya amma jalqaba irra abbaan jiru takkaa fi takka miti. ee Maalii kan takkaa fi takka godhuu dhabdanii 3 fi 5 gootan. sirriidha sirriidha gaafii bareeddu gaafatte. Yeroo hunda jechuudha Eeywa. lakkoofsota yeroo walitti idaanu Eeywa. fakkeenyaaf 16 fi 12 yoo Mm. jaamne meeqa ta'a yoo nuun jedhe Eeywa. osneeti maal goona jechuudha Mm. 16 siin barreessine 12 siin barreessine. Yeroo hunda bakka irraa dalagaa bakka irraa eegaltu karaa mirgaa kanarraa eegaltaa. Dhageesse gamana irraa eegaluu hin dandeessu takkaaf takka olii daatee as kaayyattee takkaaf takka lama jettee as kaayachuun hin ta'u seerri akkasii hin dalagu. Mm. Yeroo hunda bakka irraa eegaluu qabnu eessarraa jechuudha. Karaa mirgaa irraa eegalla dalagaa. Qaba. Si galee mana Eeywa. takkaarraa. Yoo gamana irraa eegalte ammaan tana lakkoofsi kun garaagarummaa fida. Asirraa yoo dammarte haftee yoo qabaatte fakkeenyaaf haftee san gamana dabarsita. Saniifuu karaa gamanaa kanaan eegaluun hin ta'u jechuudha. Yeroo hunda eessarraa Eeywa. eegalla eega kana lakkoofsa gadu barreeffanne booda gara mirgaa irraa gad Eeywa. eegalla. Saniif Karaa 6 fi mirgaarraa 2 jennaan. eeywa. Amma jalqaba irra abbaan jiru 16 ida'uu 12 jenne miti. Ee Gadi yeroo barreeffannu jalqaba irra abbaan jiru amma 16 miti. ee Jalqaba takkaa fi takka wal goona miti. hin goonu akkas hin goonuun siin jechaa jira. Jalqaba karaa narraa eegalla karaa mirgaa kanarraa eegalla eega Hmm? lakkoofsa kana gadi barreeffanne booda karaa mirgaa irraa eegalla. Ah, Karaa mirgaa irraa eeywa. eegalleeti dura dalagaan teenya isaa hojii godhuu qabna jennu. Kam kamii hojii goona jennu. Kana Eeywa. hojii goona. Jalqaba kanarraa jalqabne jechuudha. Egaa kana Asirraa lakkoofsa jalqaba jala kun karaa barreessine. mirgaa kanarraa jalqaba. Ahaa, amma naaf galee. Dirqama asirraa Eeywa. eegaluu qabda. Asirraa eegaltee ammoo fakkeenyaaf kanaaf kan Ah, walitti daatee takkaa fi takka lama eeywa. jaha fi lama saddeeti Lama. jettee kana kaatte hin ta'u sun. Eey- Eeywa. Asirraa Amma naaf eegalteeti yoo galee. haftee qabaates amma lakkoofsi gariin haftee dhaqama. Yeroo asirraa walitti Eey- daate. Lakkoofsa haftee qabu sun eey- gamana dabarsitaa jechuudha. Saniif ah, usteeti maal goote jechuun amma jaha fi lama dura walitti daata. Meeqa ta'a? Saddeetta. Saddeetni kaayyetta. Jaha fi lama saddeetta. Saddeet kaayyetta. Ayyee jaalatamte. Takkaa fi takka meeqa ta'a jechuudha? Lama. Lama ta'a. Saniif lamaas kaatta. 28 Lakkoofsa kun meeqa jechuun ta'a jechuudha? 20 fi 8 saddeet. ta'a jechuudha. Haala akkasiitiin lakkoofsi walitti ida'ama jechuudha. Maashaallah. Ati ammallee lakkoofsi Baay'ee nama dijiitii ga'a. lama fakkeenya hedduun Eeywa. seeqannaa Eeywa. dura ka haftee hin qabne hedduun seeqannaa achi booda warra haftee qabu dalayna. Amma fakkeenyaaf Fakkii. ka'eeti 15 fi ida'uu 12 dalagaan hin jedhu. Hayaa Ayyee. walqixa ta'a meeqaa yoo nuun jedhe dura maal godhattaan sin jedhe Mm. 15 asiin kaatta deebiteeti 12 achiin kaayatte. Mallattoo ida'uu as Okay. keessa walitti ida'uu deemta. Haya amma Eeywa. dura dubbiin eessarraa eegaltiin sin jedhe karaa kanarraa eegalla karaa mirgaa kanarraa Karaa mirgaa kanarraa eegalle. kana walitti Garagaltee idaana. barsiifne. Eeywa. Haya kana yeroo walitti idaane meeqaaf beeqa ida'uu Mm. deemna ammaan tana 5 fi 5 fi 2. 5 fi 2 idaana 5 fi 2 meeqa ta'a? 5 fi 2 7 tahaa.
torbata torbaasittiin barreessa. Aywa. Deebinee takkaa fi lama ammas takkaa fi takka. Takkaa fi takka. Aywa. Lama tahaa. Takkaa fi takka lama ta'a. Lamaas kaa'annaa miti. Saniifuu lakkoofsi kun meeqa Torba fi jechuudha? 27 jechuudha. 20 fi aywa. meeqa dhufa? Torba dhufa jechuudha. Torba deebiin qixa tahaa. 15 fi Torba nu 12 yeroo walitti ida'anii meeqa dhufa? 27 dhufa jechuudha. torba. Haya, fakkeenya biraa Yaa. 16 ida'u 10 walqixa ta'a meeqa yoo nuun jee dura maal godhanne jenna? Aywa. Osoneet Kudha kudha jaha. ja'a gubbaarraan barreeffame. Aywa. Deebineet 11 jalaan barreessine. Jalaan. Achi booda ida'u. Haya, amma san booda maal goona jenna? Lakkoofsa kana mana takkaarra jiru kan mana takkaati wajjin kan mana kudhanirra jiru kan mana kudhaniiti wajjin walitti idaanaa jenna. Saniifuu isarraa Aywa. eegallaa asirraa eegalla. Meeqaa fi meeqa walitti idaane jechuudha? Takkaa fi ja'a. Jaha fi takka. Ja'a fi takka. Meeqa dhufa? Ja'a Torba ida'u tahaa. takkaa meeqa? Torba. Torba ta'a. Torbaa si barreessa. Takkaa fi takka hoo? Lama. Lama sirriidha. Saniifuu meeqa ta'a? 27 ta'a. Saniifuu Takkaa lakkoofsi kun 27 tahaa. kudha ja'a fi kudha takka hoggoo walitti idaane meeqa dhufa jechuudha? 27 dhufa Torba. jechuudha. Saniif haala kanaan dalagaa deemnaa. Mee lakkoofsotuma dijitii lamaa ta'anii kanneen yeroo idaanu haftee qaban tokko tokko haa laallu. Ayyee. Fakkeenyaaf fuunee 12 ida'u 18 yoo akkana nuu kenname walqixa ta'a meeqa yoo nuun jaa. Dura Ayyee. maal goona jenne kanatti himi amma waliin dalagaa deemnaa akkam goona? 12 barreeffannaa. Dura 12 gubbaa barreessineet achi booda Ida'uu 18 bukkeen barreessine kaa'annee jala kana 18 maal goone barreessa. jechuudha? Ida'uu goona. Achi booda akkana godhan. 2 fi 8 walitti ida'an meeqa dhufa? Hello? Naam naam nan jira. 2 fi 8 walitti ida'an meeqa dhufa? 2 fi 8 yeroo walitti dabalannu 10 tahaa. 10 ta'a amma laal 10 ta'a miti? Mm. 10 jechuun akkana. Ee. Si Ayyoo. galee amma laal Naam. lakkoofsi ida'amaan isaa meeqa ol kutee jechuudha? 10 ga'ee jira. Dijitii 2 ta'ee jira. Saniifuu 10 ta'e. Eewaa. Eenyu feenyu? Ee. Kanaaf kana walitti ida'anee deebisaan 2 isaa fi meeqa 8. dhufe? 10 deemi. 10 kana guututti Mm. as finneen barreessinu haa. Ayyee Akkam goona? ayyee. 10 akkana barraa laal. 10 akkana barraa miti? 10 Eewaa. kanarraa 10 akkanatti eega barraa 10 kanarraa Mm. duwwaa barreessineet duwwaa tana barreessineeti meeqa qabanna? Takka mataa keessa qabannaa. Takka matuma dhiisnaa 0 barreessinaa jechuudha. Takka zeeroo tana barreessitee takkitti tana mata dibatte. Achi booda takkitti reefu jirtu san taas kaanne Mm. san fiddeeti takkitti tana gubbaa keessa lama ta'ame Eewaa. Mm. lamaa san gubbaa ammaasi fiddeeti takkitti as jirtu tana keessa meeqa ta'a? Haa. Afaan galee. Reefu asitti kudhan hogguu barreessinu duwwaa barreessineeti meeqa Eewaa. qabanne? Takka qabanne mi takka Takka asii qabna. qaban. Amma Eewwa takkitti asii takka qabdu asii san qaban. fiddeeti isaan kana gubbatti Eewwa. hidhaata. Isaan amma mana tokko keessa jiran kana jechuudha. Digirii tokko Mana tokko tokkoo keessa. kan walitti hidhuu deemnu kana haa usii walitti hidhe warri mana tokko irra jiran eenyu fe'in warri mana tokko irra jiran takkaa fi takka miti Kun walitti takkaa fi hidhe takka takkaa fi takka lama. meeqa taate? Lama. Lama takkitti reefu asii qabdu san fidii gubbaa kaa'e waliin meeqa taate? Sadii. Waa. Sadii Waa saniifoo takka. soddoom ta'a jechuudha. Eewwa. Deebisaan isaa meeqa ta'a jechuudha? Soddoom ta'a. Saniifuu yoo ida'amni Ni kudhanii fi achi ol ta'e ayyee. dijitii mana takkaa irra jirtu barreessiteeti ta mana kudhan irraa qabachaa deemte jechuudha. Si galee Eewwa. Naa amma galee naa fakkeenyaaf galee jira kudha inshaallah. afurii fi ida'uu Eewwa. 16 yoo nuun jedhe
kudha afurii kudha jaha walitti idaanee deebisaan meeqa nuun jee akkuma beeynu kana Eeywa. godhanna dura maal godhanna Dura kudha afur fuuneeti kudha afur. as jala kanaan kudha jaha goonee walitti ida'u deemna mallattoo Akkee. ida'u as kaa'enna jechuudha saniif maaliin godha Eeywa. ammaan tana afurii fi jaha walitti ni ida'a. Kudhan dhufa ammas. Asirraa eegallan jennee miti akka seera keenyaatti asirraa eegatee Ee. eegalla. Ta'a. Saniif meeqa walitti idaana jechuudha. Afurii fi jaha walitti Kudhan idaana. ta'uu fi eeywa kudhan yeroo ta'u Kudhan ta'a. zeeroo Amma kaasna. zeeroo barreessinee meeqa qabanne jechuudha. Eeywa tokko kaannee zeeroo Tokko of biraa qabna. barreeffannaa jechuudha. Saniifuu takkittii san finne Eeywa dura warra mana tokkoo lamaa walitti hidhe takkaaf takka laman ta'u lama taha lamaan san gubbaa takittii takkittii sharraa reefu qabna san saniitiin fiti. sadii taati Sadii taati. soddoma. Saniifuu lakkoofsa kun Eeywa meeqa dhufa jechuudha. Soddoma dhufa jechuudha. soddoma. Amma Mashaallah. adeemsaa si galee miti herreega yeroo hunda Akka jala ajaa'ibaa. irraa yoo qabatte sin dhibu. Ee. Tartiibaa yootti deemte sin dhibu haa. Mashaallah. Jazaakumullahu khairan. Akka ajaa'ibaan nagachaa jirtanii. Inshaallah. Ee, Hayyee. Ayyi. Haa itti hafuuf amma kaanee kudha saddeetii fi ida'uu diidamii fi lamaa fudhannu. Amma Ayyi. dura kudha saddeet qabna. Gadoo kaanneeti diidamii fi lama jennaan. Osoo maal goone jechuun walitti idaana amma. Eeywa. Saddeetii fi lama. Ayyi. Kudhanii. Ayyi. Kudhan. Kudhanii miti kudhan akkana hin irraanfatin. Mm. Duwwaa barreessinee takkitti of biraa qabna. Kudhan. Aywa. Takkitti tana hin irraanfatin booda irratti Naam. idaana. Takka Hin lamaa fi dagadhu. sadi lamaa fi takka takkaa fi lama ji'a Takkaa fi lama sadii. sadii fi takkitti reefu qabnu san meeqa? Afur. Afur ta'a jechuun saniifuu lakkoofsa kun hoggoo walitti Afur ida'ame kudha ta'a. saddeetii fi kudha lama kudha saddeetii fi diidamii lama hoggoo walitti ida'ame meeqa dhufa jechuudha? Xiqqaa Afurtam ta'a dhufaa deebiin jechuudha. keenya afurtama tahaa jechuudha. Akkasitti dalagatta yookaan. Waaw. Mashaallah. Ala naa Hin sodaatin gaariidha. walii ilaala gara lakkoofsa dijitii lamaa hogguu finne gara sadii deemna. Ee. Gara sadii hogguu finne gara afurii akkamitti walitti idaana deemna. Achi booda akkamitti walitti baay'ifna laalla. Achi booda akkamitti walirraa hirrifnaa fi akkamitti irraa isaan hunda laalla. Wantoonni herreega keessa si barbaachisan wantootuma afran kana. Ee. Taate. Harkaanis daddalagii hogguu dalagaa deemte sii cima jechuudha gaarii taaya. Mee amma lakkoofsa Nan kanaa yoo nu dalagaa. kenname 44 ida'uu haya 26 amma mee xiqqasha lakkoofsa ol guddisaa deemna. 44 Eeywa. ida'uu 26 yoo nu kenname meeqa ta'a yoo nu hin jaame dura maal goona akkuma beeknu san 44 asiin Afurtamii kaa'anna afur. achi booda 26 asiin kaa'anna Jaha. jechuudha. Jidduu Eeywa. ida'uu godhanna mana takkaati wajjin mana kudhaniitti wajjin saniifuu adeemsa keenya isarraa eegala jechuudha. Kan mirgaa kanarraa afur Afurii fi jaarraa eegalaa jira. jechuudha. Achi booda yoo asirraa haftee qabaannee Mm. haftee teenya lafa kaannee kanaaf kana walitti idaanaa jechuudha. Saniif Mm. meetti hafuufnu. Afurii. Eeywa. Haya amman tana afurii fi jaha meeqa? Kudhan ta'a. Kudhan ta'a. Kudhan akkanaa miti. Zeeroo tana barreessine Eeywa. yookaan duwwaa barreessine takka qabanna. Takka Takka san gubbaa fidi afur kaannaa. takkitti firraa dhiisii booda irratti dammarraa feene booda irratti idaana. Ee. Afurii fi lama walitti hidhe. Jaha tahaa. Jaata takkitti reefa asii qabnu jira miti. Torba tahaa. Sanii wajjin meeqa ta'a jechuudha? Torba ta'a jechuudha. Torbaatama. Saniifuu lakkoofsi kun yeroo walitti damarru meeqa ta'a? Yeroo walitti idaanu meeqa ta'a jechuudha? 70. Torbaatama. 44 fi 26 akka walitti idaanu 70 dhufaa jechuudha. Ee. Haya itti fufime 77 Mm. ida'uu 44 meeqa dhufa? Ida'aa adeemnu. Ayyee. Haya dalagaan teenya jalqabaa maali? Lakkoofsa kana sirriitti barreeffannaa akkana gaditti gubbaarraa Eeywa. meeqa qabna jenne? Torbaatama torba. 77 qabna. Mm. Eeywa.
Haya jaloo 40 fi gaditti 44. 4 qabna. Ida'uuf deemna. Walitti da'i Mm, 7 fi 4. 7 fi 4. Eegaa dura seerri keenya maal? Kana wajjin idaana. Yoo haftee Eeywa. qabaanne kaanneeti finnee kana wajjin Mm, idaanee haftee teenya san irra kaannaa jedha. Saniif naam. saniif amma 7 fi 4 kudha takka miti. 7 fi 4 11. Akkana 11 jechuun Kudha takka. akkana. Eeywa. Takkittii tana ta gara mirgaa tana qaban barreessinaa taanni qabanne jechuudha. Yeroo Eeywa. hundaa akka dijitii mana takkaa gubbaa jiru barreessitaa asitti. Saniifuu asitti amma takka Eeywa. barreessinee meeqaan nu hafe jechuudha. Tak- Takkaan nu hafe miti takkittii san boodarra Takkaan nuti. kaannaa ni qabanna. Usneeta Ee, kanaaf kana walitti daana. Torbaa fi takka. 7 fi 4. 7 fi 4. Eeywa. Meeqa dhufa? Akkasuma kudha tokkuma dhufa. Ammas 11 dhufa. Mm, 11 fi takkittii reefu qabnu san Eeywa 12. 12 dhufa jechuudha. Saniifuu 77 fi 44 hoggoo walitti daanee deebisaan isaa meeqa dhufa jechuudha. 120 fi takka dhufa jechuudha. Takka. Haya Eeywa. amma fuunee lakkoofsa dijitii lamaa kan biraa 99 ida'uu fakkeenyaaf 80 fi 8 yoo goone meeqa taa'ee jenne usnees 99 jenna asitti Mm, 88 qabna asin mallattoo ida'uu qabna Eeywa. achi booda walitti daana jechuudha Mm, 9 fi 8 walii daana meeqa dhufa mm. 17. Hayyee ajaa'ibumaan godhe. 17 sii ta'a jechuudha. Ok 17 hogguu ta'e 17 hogguu ta'e torba barreessiteet meeqa qabatte jechuudha takka qabatte. Takka qabadha. Eeywa. Torba akkana barreessiteet takka si hafti. Takkittii san booda irratti hidhata. Ammas Jalqaba 9 fi 8 meeqa kan gara mirgaa san barreeffadhee. taasii qabatte. Eh? 9 fi Ta gara 8 mirgaa ammas. barreeffattee taan haftee qabatte. Eeywa. 17. Kanaafuu amma 8 fi 9 asii kana 9 fi 8 asii kana walitti hidhata meeqa ta'a? Kudha Ammas tokko 17 ammas. hin ta'u Ee, 17 fi takkittii sana irra kaaye. 10 kudha torbaa fi takka. Eeywa. 18 ta'a jechuudha. 8 Saniifuu taa'eewwa. 99tti hogguu 88 taate 99 irratti hogguu 88 taate meeqa ta'a jechuudha? 187 ta'a jechuudha. Eeywa. 187. Eh, Haya fakkeenya biraa mee 92 irratti Mm, 76 haa idaanu 92 Eeywa. ida'uu 76 meeqa yoo jaamne maal goona jalqaba Ah, 92 fudhanna achi booda mm, 76 qabna ida'uu jennaani mm. idaa deemammoo mana tokkooti wajjin mana fudhaniiti hojii idaa deemee natti himi. Hayyee lamarraa 6. Maal jette? 2 fi 6. 2 fi 6 meeqa ta'a? 2 fi 6. Meeqa 2 fi 6? 8. 8 8. ta'an jedhu. Haya 8 Mm, barreesse 9 fi 7 9 fi 7. 16. 16 saniifuu 16 kaannaa meeqa jechuun lakkoofsa qaba? 168. Saniifuu 168 waa jechuudha. Eeywa. 92 irratti 76 yoo idaate dhibbaa fi Eeywa. Kun jaatamii immoo saddeet haftee hin godhannu jechuudha. Maashaallah. haftee kan qabne Hayyee. ofirraatti dhifte. Haftee yoo Eeywa. qabaate immoo haftee irraanfachuu hin qabdu. Naam. Haya mee 44 ida'uu 66 yookaan 67 walqixa ta'a meeqa yoo jaamne haa daleenyu. 44 qabnaa jalqaba
Achi booda mm, 67 qabna. eeywa, Walitti ida'uu deemna. Akkuma beeknu sanii mm, mana mm, takkaati wajjin mana kudhaniitti hojii daanaa saniif 4 fi 7 kudha mm, takka. kudha Miti takka, eeywa, haaya achi booda 10 hogguu jennee takka barreessineeti takka qabannaa takka kaa'annu, 4 fi 6 kudhan, 10 haaya 10 takkitti reefu qabnu san kudha takka, 10 saniifuu meeqa dhufa jechuudha lakkoofsa kun yeroo olii daame dhibbaaf kudha, 110 ta'a jechuudha. 44 irratti 67 hogguu walitti taate eeywa, 117 eeywa, ta'a. 111 dhibbaaf, ta'a jechuudha. Haaya eeywa, mee ati kana deeme qalamni qabdaaf bira qalama na fudhadha. Hayyee, mee 22 salphaadhaan sikkannaa 22 ida'uu 16 ideeti meeqa ta'anitti haa kanatti 22 ida'uu 16 akka mm, ammaan dalaga kanatti dalagattaa mataa keessa walii ida'uu osoo hin hayyee, ta'in akkuma herreegaatti hayyee, tartiiba qabattee dalayda. mm, qalame 22 Mm. akkuma dura dalagdan sanitti hin dalaga jechuudha. Ee akkasitti 22 dalayda. Mm. eeywa, ida'uu kaahee kudha jaha xayyib lama ida'uu jaha siyeet ammallee lama ida'uu takka sadii 38 Soddomii fi 8 haaya aayidaanuma 22 ida'uu 16 jennee asitti eeywa 2 fi 6 8 2 fi takka 8 sadii saniifuu eeywa meeqa dhufa jechuudha 38 dhufaa jechuudha. 8 eeywa Haaya sirriidha baay'ee.